dubartiin takka yookaan dhiirri tokko si bira dubartii takka hin qunnamne. Akkuma fedhatan fedhii yaa qabda ta'u fakkeenya akka lubbuutis si jaalatu. Garuu jaalallee ofii yookaan haadha manaa ofii si bira waliin ciisa. Hin ciisu. Ada dubbii Laa sanii miti bar namoonni tokko maal jedha beektaa akkanumaan. Ebeluu akkas wal godhanii ebeluu akkas ta'anii akka achi hin deebanii asiin bayanii jedha namni. Angaruu sanirraan kaayaddu maaliifuyyuu waliin ciisuu danda'an ciisuu dhabuu danda'an irraan beekan. Namni waliin deemeedhaaf waliin rafee hin jedhu. Namni walii wanna jedhe waliin akkas hin jedhin ta'e. Ati seeraan dubbatu kolanti dhiisi. ilaalame Kadiriyoon Anime namni 700 kun taaptaa fi sheeriyoon agoota maal isinii qabadhiba. Bakka isin maal dubbatti maaluma gadi baafti. dhaggeeffatame asiis bar nama 300 gee waliin kun Ani ilmootiya wallahi ittiin gammada na dhageeffadha. Ilmootiya ittiin gammada. Ilmoo yoo qabaadhes akka qabutti yoo hin qabne immoo akka hin qabnetti garuu ilmoo yeroo kaminuu ittiin gammada na dhageeffadhu ta'e ilmoo qabduuf kan ilmoo qabullee ilmoo tan ta'e ittiin gammadi malee ittiin hin qaanfatin. Abbaa fedhe haa ta'u inshaallah akka xiyyaara oofu yoo jaalatte ilmoo qaba jettee mataa gadi qabdee of hin qaanfachiisin. Wallahi akka namni ilmoo qabu kabajaa qabu hin jiru. Fakkeenyaaf isinii kaasa haati manaatiif abbaan manaa takka yeroo kophaa jiran kan isin illee ilmoo hin qabne kan inni illee ilmoo hin qabne yeroo kophaa waliin jiraatan ganna dhiisedha sadii rabbi beekumsi talaaqa jedhee meeshaa guudhattee biraalitti. Garuu yoo ilmoo qabaatte horee hin rakkata jechuudha ilmoo sun hin rakkatti isin illee ilmoo sanii argitanii ni rakkatti. Waan tokko isinii kaasa fakkeenya jechuudha maatii kiyyarra haadhaaf abbaa kiyyarra kaase fakkeenya ho'i isinii kaasa. Maazariin tiyya anaa fi biraazarii kiyya an intala hangafaa isiiti natti aanee ammoo biraazarii kan gosa dhiiraati jechuudha. Faazarii kiyya wal lolan. Faazariin kiyya maal godhee maazarii tasa jechuudha. Dhayee duuba kanaan dhayee kallacha kana falaxee keessa gadi dhangalaase jechuudha. Dhiiga isiisan sareen akkana dhuddee tasa dhayee jechuudha faazariin kiyya. Miidhaa osoo sagajjise dhiiga. Maatiin isii yaa'anii dhufan. Ijoollee isaa kana lafa gadi naqee osoo muka falaxu munni an falaxu sun uttaalee na falaxee jette. Argitee maal irratti jette ilmoo sangatii ka'e jedhanii ni jennaan. Amma biyya Arabaa keessatti faashinii ta'ee inni illee dhalchee gatuun isin illee dhaltee gatuun akka argan godhuun ilmoo akka barbaadanii shintibeetii Arabaa obaasuun dhiiga ofii akka barbaadde godhuun ofirraa baasuun waan simpilii nuti ta'eetiin ilmoo jechuun waan qoosaa goonee ilaallan. Waan salphaa waan iisii ho'i goonee ilaalla. Ilmoo jechuun kabajaadha. Babbaa fedhe ta'e. hedduu takka malee wanni akka ilmoo ni jirti. Wallahi ilmoo jechuun kabajaa irraa boodaati. Hiyyoomattee yoo ilmoo qabdi ati duuteen duutu beeki. Hin duutee namni ilmoo nuti Wallahi duuteen duutu. namni du'a lama du'e bar nama ilmoo hin qabne. Namicha wayiitu jira ganda kenna. Isa waa'ee siyaasaatiin qabanii hidhan. Hidhanii jennaan ijoollee 5 dhalfatee qaba. Duraan hin beeku jechuudha oduun dhaga'ee. Hidhanii jennaan isii ammoo itti gorsanii isa ajjeesuu hedanii yoo isa ajjeesanii zarii isaallee balleessuu hedanii isillee balleessuu hedanii maal godhuu hedanii rabbi jedhii deemi jedhanii meeshaa irraa guuratanii isii waan beektu silxeedha ari'an ofirraa. Isa hidhanii jennaan isii buqqise ammoo dubartiin maan akka isii dhuftee oduu itti odeessitee akkana si godhuu hedanii akkana si balleessuu hedanii deemi jetteen. Hin deemte kaatee ijoollee lafa gadi naxxee meeshaa olla guurtee awwaara kaafte isiin. Ajjeesuu hedanii na sodaattee jechuudha. Gaafa kaani inni akka ta'e naannoo waggaa 3 hidhamee bahe. Ijoolleen isii sun haadhamaaf abbaa bira teette maatiin itti himne gaafa galee manaa dhabe. Eessa dhatte jennaan hin argine deemte jedhanii. Ijoollee ofii cadhisee guddifate. Laala ijoollee 5 lafa gannattee biraalitte. Haati garaa jabaatu akkasii illee ni jirti. Ijoolleen sun erga gaafa guddattee irra haati kennameeti abbaa san nyaata dhoggitee dhugaatii dhoggitee rarraaftee haati kennameeti ganama galgala guyyaa haati kennameeti. Wallahi billahi takka 2-3 jedhee anuu uf hin beeku yeroo san laala. Takka 2-3 jedhee waggaa 12 taa'anii haadha san amma galfatee haati sun amma ilmoo san bira jirti. Isii san galfatee ilmoon sun nyaata dhugaatii abbaa dhoggitee ufii kaatee baduu kaatee jechuudha. Haati sun ijoolleen sun amma heerumte takka heerumte haadha ijoollee 3ti
kana. Sagalee kan kennan ga'u takka yeroo ada ijoollee sadiiti tokkollee Dhageessa sagalee yaada baate. Kanaaf ilmoon kabajjaadha. Ilmoo teessanii hin qaanfatinaatti jechuu barbaadeetu walumaa galatti. Maal jetta ibsaa kenna? Barka katabbiin jalaa katabanii beektaa ati maa darbitee deemta. Nama keenya bara firaan danda'ani. Kanaaf ilmoo irraan ever ilmoo irraan qaanfatina. Wallahi ilmoo irraan qaanfatina. Ilmoo meeqa qabda jechuu afaan kee qabii barbaade. Rakkoon qaban ka ilmoo kiyyaa isin hin rakkisina. Garuu warri ilmoo qabdan ittiin hin qaanfatina walumaa galatti. Anis ilmoon qabas mannaa beeka. Wallahi. Kadhaluuf rakkatte kadhaluuf ammoo ilmoo akkamitti dhalaa maal akkas taayettee ammoo speak shame wallahi. Ilma akkamitti dhala jettee yaadin. Jaabu. Surree teemaa irraanfattee jeen jaasi jaabulleen. Wajji taphatteen ture singaa. Dhali ammoo yoo dhalteetiin jette dhageeffadhu. Dhalii yoo dhaltee waan tartiiba qaburraa dhalii. Abbaa tartiiba qaburraa dhalii. Dhiira tartiiba dhiiruma taate rarraafattee bichaaf irraan dhaliin. Dhageessanii jiran rarraafatee qofaaf irraan dhalina. Bisa meeqa qabdaa? Takkan qabara ilmoon meeqfiifuu ilmoodha ilmoo maan hin godha. Haadha baadhee duuba ammaan tana hamzaadhaan ni dhalta. Wallahi halaala kiyya taanaan irraan dhala'ee maa yoo dhaleerraa hundee dhiiraa miti. No biyya jiruu baqaa keessatti hin dhalirre siif ga'a amma qubattee dhalta tana booda Kanaadaatti qubattee haati faate kee wanni bitattee jan ammas kiree bitattee jan. Ollaan dhala irraa maa yoo irraa dhale dhiiraa miti Hamzaan. Hamzaan maandeeta isarratti haa? Hamzaan maandeeta isarratti guutee jiraa jan. Hiree. Maandeeta maali? Maandeeta janiini kayyuu inni namaa kanatu jira. Ayyee. Ati kana sitti nimne jedhu kuni lammatti. Wallaa kuwan qaban. Waraqaa wanniidhaa ni qabda mattaawaqaa UN'dha baqataadha. Yaa naaf beellamaniidhaan garuu. Tayya fagoo si oofanii bara sila wannumarraa si kannuu qabani. Hamzumarratti sila xafanii jaarsaa jaartii taatanii sumarraa fuudhee si kannuu qaban. Jaartitti amma Hamzaanis jaartitti tana jalaa baddee jiraa jaanii bara akkamatti beektaa kan. Abaaboo afurnaa guutaa gaayis. Jiran abaaboo takka. Abaaboo afurnaa guutaa mataan isee mucaan rabbii jedhaati. Dhaltaa maal taataa akkas ta'a. Abaaboo afurnaa kenna mataan isee mataa tashina godhe mataa. Nama dhibba torba keessa abaaboo afurii nama naa kennu qabu moo maal inni sila uummanni maal fayyaa qaba? Uummata waree dhaggeeffatu komantii nama rabsantu dhufee jala jira wallaahi akkasii. Nam tokkollee abaaboo tokko darbuu didee barata. Simaddi afur guutee bara. Nama tokko akkati afur darbu jiraas. Garaan. Wallaahi haadhumatti hidhanii naa kennan. Haadha baate? Naam. Maashaallah wallah. Silaa surree teessan arginan fadha maaliif beektaa? Deemi gali biyyatti. Haddirina tana kaargonin si argaa jaar. Dubbiidha wajjin arguu deeman saayi. Kaargonin si argaa. Dhiirumatee eebrarraafachuu jechuun sun maal jechuudha? Si'a qarraba akkam beekta si'a? Maali dhugama bar wallaahi dhugama. Wallaahi na jenni muuziqaa saniin viidiyoo. Gizeen shunkurtii jiruun qopheeffadhee shunkurtii nama gubdu sanii imimmaa nama raaftu saniin qopheeffadhee irraa hojjetuu deema. Omaannika. Gina haadha faate sana odoon fuudhee moochi bultii wajjin taanaa mana hafisee walirraa ni yaana. Narraa du'ee anifati bultii waliin taanu hin taanu nama daaltuuf dooni sitti haa deebitu saree. Kiiloo meeqaati? Qo'imee Hamzaan kee jala kana jira maal dubbataa jira rabbeedha. Gadeenna nyaatte. Ara waa ol darbaati kuma takka naagaati namooti saaqixaata takkitti qaxxayeetu nama sirraa fa waa'ee surree sanii. Haa dhiise ishiin deebisoo ishee jaalladha. Deebiin deebisiniif jaa. Hamza. Annis saalaa hoggoo Hamzaana jirannaan bar mudda
ولا مينو بركنا ما جارتي نمت عزول جرو تكر غانا بكات ولا كيلو دبا خرشان أعوذ بالله من الشيطان أبا يقال سنجي بس بكاري رنجر سجله سيجيس والله لازم الله أكبر أما خيرون تون قوتي تعرف أنا بوده والله يروج أنت بتني ما يا اوكي ايش بقى دين سيجيس أما فرق عيب ساوي تبتة دوتة تفاتة كتي ممزنا جيسينو من دا جربي في سوق تبي تكودا كبوست ولا سامبو تم فيسبوك كرت جريني ماري غلغلاي غلغلو يفتح أعوذ بالله من أن أكما ناول كبا تقول لهم برباد وأنا كناهم ديفا مجين همزة ديفا والله لازم همزة وننا أساسين جال تمارة وني تمالي جوك برو لا دوغا ربي سجله سبيكاري رنكين نين قدوا قبيها سياجر الجدي mucaan hin jechuun haaluma jiruuf jireenya irraa kan maannaa sayani beektaan ni qoosaan argitee jirtan natti fakkaate kanaaf yaa dhiifama ishee bakka lamuu namatti naan jechuudha. Ibsa dhiifama siin jee jeen awwaan biraatti siin jenne siifin hin hafe dhiira wajji akka taphanne aan obboleessa keetii siin jee jeen. Laa dhugaa rabbi hin ajjeesin haa jiraattuu siin jee jeen immoo wanni beekuu qabdu hin ajjeesini. yaa ishee bullooki yaa ishee jaaladhe bakka naa jiraadhu. ربي رحمته سيأخذ هذا فاتي والله ربي رحمته سيأخذ شوفي رتي ايش بقى هندو فانا نويو ما نتسي عمر سرپرایز مالي لا بون سرپرایز تو لا والله ما تكمبر بعد بقى شنا جرا دكان لي اسرا بس انت ولا مزاغ في ايش مودي ده والله سلكي اما الدناوات ورخوا انت ويلا لا مدبر دوغا زي مدبر دوغا ربي اللال والله لا لي يا ايمون ده ولت اما دام ستي ما جرشا تكو ستن داما بك وان كان نابيخ اكم غولاني تولل جيسن بيت تامو سوباس جارتا سنسي بيخا امو دير ترك قلدي فيلس جارتا وتن سرانفت والله سرانفت أكو منو لا بيجنامني برات بيجنامني سمو إف قدرت خيسات نامني جالات نامنس نما جيسوبر جارات يدمي ميك أب فا بيجور تبر جارا كولا لما فتك تبي سفتي تبي تاني يا ست سينات لقى بيجنا نجور كنا خيسات أما خير وقت قبوتيس إمو ونسي دامو أمزا جالات وجرادو جالي بيخا نبيخ أك فرانسوليت إيه فرانسوليت نفكات إيه أشيتا في فرانسوليت والتاتن كليبينا جاي بانو دلي دمبك ما شاء الله سمبودن جالات تيسن تيني نوتكتي ترى سري بباج إبنك تجمعناچو مجاخ إنه رانغو ديني صدركا جيش تسولي نجين على ويا غاري سيكاباتو جالام زاكابدو إبسطلو تي والله بلتتي والله شيء واني نو سينجبر شيء مني برو وان سينجبر كيس إنسو بانو دوكا كتم فوري جانين توكوني سانين فورن جد وغاسات وغبانا إمو همسانو دونا فوري تاني سيني فورن سيكابتا جراس نمبي خسير جلال مالي جولي أرجع أمالي ساني ستين نتي خاني سينجا إتين كانين نتي خاني سلام نتي خاني سينجا إتو من كانين والله لازم وكو أتي تدسي خو بقاني خير الناس سينجا إيه تدين تنا كان يخايد تن هذا ما قالوا ننقاف النيبة هذا فاتح مي والله جل وي السلام عليكم سلا بناي ورحمة الله أنا مسيت أقول نمرة قبلتها سوف فردت راسي أنا ماني لولتا مالي فكر لولتا قرو يبسا ريف تنا غنما أرار كي رب سبيل يعني نمني جلا كنا أرسل tapi teman tahu ada pati harga أنا نعم kata jima kami ada pati jima kami mobile lagi jadi karena maaf udah pum lafiyat أنا إذا نما شكي ور إذا كذا نكسي ولدت سلالو نما شكي أقول تيك توك يلا لو تيك توك فولور كم ما فيجا سيبون موبايل مال المنجا والله والله أنا فاتح السلام عليكم وعليكم السلام بريدو يا كم جرت نجا خيا لأنني بيتا ندو ماشي يا كم نا ناني بيتا حمزة ما شاء الله جاني كم حمزة دوغا بانتا سرت حمزة والله دوغا خيط والله سرت تنايمي حاسو كم ما صدق خم سر ريدا وانجر تو جاجو لي اتناهي بسنجر آسانو
qalbii dhiisii jechuu isaati. Ibsa Arsii. Wayyee biroo kiyya. Akkam jirta bro? Rabbiin argaa. Maal si arga hoo Rabbiin? Haadha faatee argattanii ennaan nama nagaan kaafatti. Bidiyyuu na fide jala kana taa'ee kakataa. Ni gaafanna nagaa maaliif naman gaafanne? Hamzaan. Intaloo. Mucaa ngaraatu maa sufne. Michoon tamisi walaana Taloo jechuun jaartii hanga yaatanii akka nu biraati. Intala ana ni hira mucaa yoo intala bar si jamar. intala baadiyyaa noo. Maqaan ishee haadha. Maalin sifuusa sadeera. Irra deebiitti himi. Hamzaan akkama haadha faate. Ibsa. Oo. Maqaan isheen. Si booda maqaa ishii lammatti TikTok irra jirtu amma banatte. Dhagaye bro. Maqaan ishee jalatti intala jedhami. Intala baadiyyaa jaa. Intala baadiyyaa. Intala jedhee illee maal jedhee? Guuttee yaamuu qabda gaa maqaan akkana Taloo baafata. jettee ahaa isiidhaan jedhaarte wallahi Rabbi. Haadha faate Intala jechuuni. mee jiran geema qabaati. Geema qabaati callisaa bakka. Anka jedhu hoo Hamzaa kiyya maalirra akka kataarta yaa leenca koo? Maalirra wallahi jettee daaraa haa xooftee kakataar taate? Nama salphadhee wallahi. Kakachuu jirtaat? Sila warri kun maa wal gooree dachee amma. Anamee rabbeedhaan irraa deema. Waa'ee maalii hargee jinni ijaan kamee na dhiisa bal'aa. Mataana oo'is. My friend, cute, take my head. Maalin gaafanna jettee hasaartati mee haafin. Faster, cute, he's coming. Ah. Artii warra harargee wayye. An gaafadhee jira. Gaafata jedhanii bari. Maal gaafata siin jedhan? Maal gaafata siin jedhan? Naga'uun akkasit deebise. Waliin raftan jedhanii gaafatanii a'uuzu billah. Nuyyaa waliin rafuullee barbaanne namni sodaan nu hin jiru rabbii kenna malee jechuudha. Ani miidiyaa kanarraa sima jibbaa wallaahi jedhe natti himtu. Fayyaa alhamdulillah. Baga jiraatan. Walumaanuu Ani kana jedhaa bara wallaa gaafii kanatti ta'u kana. Akkam jirtan mee maal fakkaattan? Wallaa jirra waan ofii koo wal gahii qabnaa jaan. Mi'a ta'e namee ijoollee asirra boottu kanarraa maal dubbatta? annuu bar ijjitiiti baasuu kayeetiin akan akkanitti ciinaatin ta'u jira. Argee baaftee jirta boottee jirta. Gurbayyoo hin boonye ifittiin qabee. Namni tokko sumayyaa duraan boonne ammoo. Laan hin boonne bishaan fitti naqee wallaahi. Sumayyaan akkasumaan booddee jireenya isii guutuu akkuma boottee jirti. Ani ijjitiiti. Ana biifti bishaan ofitti naqe dhugaa rabbi bishaan ofitti naqe malee hin boonne. Ani immoo dhugaan boofi dhugaa rabbi. Qaladina. Ani ijjitiiti taamata 25 turaati